Kinoo mana yaalaa har'a wuxxeetii torbee lamaa sadiif jedhee taasise deebi'aa jira jechuudha. Mana yaalaa deemeera. Akkuma isin jedhe torbee lamatti nuuf qaxarame waan ta'eef deemnee waan naan jedhan wajjumaan laallaa jechuudha. Innaa torbee lamatti naan jedhanii torbee lamaa sun geessee kinoo dhufeen jira mana yaalaa. Innaa seennee wajjumaan laallaa jirtu maatii keenya maatii Gaasuu Shoo akkam jirtanii nagaa keessan fayyumartanii nuti nagaa jirraa galata Waaqayyoo. Isinis akka nagaa taatanii Waaqayyoo abdii qabna akkam nuuf jirtu naguma keessa fayyuma keessan jirtanii nuti naguma keenya jirra Waaqayyoof galannaa ta'u isiniin jenna. Egaa arras deebi'ee dhufee jira. Har'a maalan qabadde isinii dhufe seetanii akkuma beekamu torbee lama guunne jechuudha. Torbee lamaanii akka Dubaay deemuuf jedheetanii viidiyoo isinii hojjedhee jira. Dubaay deemuuf deemee cheekaappii gosa torbee lamaan booda koottu naan jedhe doktorichi. Kaleessa ture torbee lama jechuudha. Kaleessa deebi'een jira. Dhaqeen jira cheekaappii jechuudha. Torbee lamaan booda naan jedhe akkuma isinitti himee jira. Deemuuf fe'ii qabdaa moo sobda jettanii dhuguma jechuun bakka deemuu naan edda garuu xiqqoo turuun dhugaa dubbachuudhaaf ammatti deemuuf osoo hin taane xiqqoo nan tura. Doktorri maal naan jedhe seetanii cheekaappii kaleessa baay'een keessan ulfaa'ii bal'atu gara keessatti namni baay'een naan jettani waasaappiyaan keessattuu jechuudha. Innaa ulfaamuu maaliif midhaan naan jettanii ulfa garuu maal naan jedhe seetan doktorri ulfa garuu hin qabdu ganaa ulfaa'uu eddaa naan jedhe. Innaa ganaa ulfaa'uu eddaa ulfi hin jiru ganaa ulfaa'uu eddaa naan jedhe yookiin har'a yookiin boru jechuudha. Innaa kaasoo birraa fageessa jechuudha ammaan achitti. Innaa ganaa ulfaa'uu eddaa naan jedhe kaayyoom akka ta'e hin beeku. Inni akkasiin hin jira. Inni immoo sababbiin ala deemuu hin danda'amu naan jedhee jira jechuudha. Ala deemuu Dubaay deemuu ta'e bakkuma kamiyyuu hin danda'amu naan jedhee jira. Dhugaa baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Yaa turuusi turuu kiyyaa jechuudha baay'ee osoo hin taane yaa turuusi garuu nan gadde. Maaliif seetanii dhibee ulfichaa osoo hin ta'in rakkoon qabu kan ulfichaa ulfas yoo ta'e da'ee nan deema waggaa irraatitti. Amma osoo ulfa ta'e waggaa irraatitti mucayyoo kan waggaa tokkos jechuudha. Mucayyoonnis mucaas ta'u jechuudha. Mucayyoon jira laala akkuma hin beeku. Innaa maal seetanii dhibee biraati jechuudha. Dhibee biraatti fi kan deemuu hin dandeenye dhibee biraatti isiniin jira. Dhugaa baay'ee tokkoon gaddee. Maalan godhu wannan godhu hin jiru waan ta'eef dhibee biraati. Dhibee kun jechuudha kan argame. Dhugaa baay'ee natti dhagahame jechuudha. Maal seetan dhibee amma sammuu kanatti dafee operaasyoonii ta'uudha. Dhibee operaasyoonii ta'u jechuudha. Dhibichis namni baay'een hin beektan waan ta'eef dhibee kan duraan akkanatti natti hin beekamne malee duraan turee na hukkuba xiqqoo na hukkuba. Ijoolleen hiriyoonni kiyya hin beektanii dhibee kun kan natti biyya alaa gisee jiru jechuudha. Biyya alaa gisee jiru innaa asitti biyyatti gallaan bakka aannan hukkubu garuu natti hin beeksisu waan natti beeksisu hin jiru dhibichi jechuudha. Amma yoo daftee operaasyoonii hin ta'in yookiin immoo saarjarii siin hojjetamin torbee tokkoon booda hin duutaan naan jedhe doktorri dhugaa tasfaana fudhachi. Ani du'uun kiyya maallee miti. Ani du'uun dhugaa baay'ee tokko ulfaata.
ani du'a sodaadhu. Dhugaa waaqaa sodaadhu du'a jechuudha. Garuu daa'imni kiyya gatee du'uutu garaana nyaata malee ani du'a sodaadha. Jireenya biyya lafaa kanarra jechuudha dhugaa isinitti maanii yoomiyyuu taanaan gizee kamuyyuu du'a hawwa. Dhugaa jireenya biyya lafaa waan hin taane waan badaa gizee haati ilma irratti kaatee ilmi haadha irratti ka'ee intalli haadha irratti kaatee abbaa irratti kaanii gizee namni ol qalee ol maal godha. Wuy kanarra immoo ani duunaa wayya dhugaa waaqaa. Aga'uu kiyyarra jechuudha. Jaaladhu ani waan akkana bakka oduu Itoophiyaan akka kennu yeroo duraan gizee haadholii keenya san nagaan baanii nagaan gala nama bar nagaan baanii galuun hin jiru. Sanirraa namni rafee ka'uufis sodaata. Anuu yooma of sodaataa bula jechuudha halkan bakka maaltu nutti dhufa. Kunoo maaliif ollaa kana har'a abaluu fudhatanii har'a abaluu ajjeesanii amma sammuna kana safarumatti kun nurraa siiqa nama 9 ajjeesanii nama 9 jechuudha dhugaa waaqa. Bakka ani na sodaadha jechuun akkanatti osoo arganii na fudhatanii na ajjeessu osoo hin ta'e bakka odoo tasa du'e hin jira bakka tasa odoo du'e garuu mucaa kiyya wajjin godheetan du'e. Abeet mucuma kiyyaa bakka homaa miti mucaa tokko illee du'ellee dhugaa inni duraanuu sunaleen duraa jechuudha xaaxaan qabu jechuudha. Gin ani wanna biraatii miti jechuudha du'a keessa sodaa du'a biyya ormaatitti du'a. Waaqayyo hunduma keessanuu kan biyya ormaatti jirtan hunduma keessanuu nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti sinaa galchu kanan awwal du'a biyya ormaa baay'ee tokko natti ulfaata. Wanni namni biyya hundattuu yoo du'e waa galaa hin galu miti garuu biyyeen biyya ofiitii fi biyyeen biyya ormaa garagara dhugaa waaqa. Biyya ofiititti bakka warri bu'ee bakka wanni awwaalatan reeffa ofii biyya ormaatitti gizee tokko gizee Dubaay hojjedhe jechuudha. Namicha keenya jalaa haati lakke akka hawwamu abbaatu du'e. Namichi jalaa isa abbaatu du'e. Kaza bakka awwaala isaanii waggaatti zeegaa Iraaniiti. Zeegaa Iraaniiti yeroo jechuudha maali Ramadaanaa yeroo Ramadaanaa fi yeroo Arafaa izayyarra jiran izayyaruun beekanii gaafachuuf jechuudha. Bakka reeffa isaanii deeman. Gini zeegaa Iraaniiti ani duraan gizee lamani mana tokko mana lama hojjedhe jechuudha. Mana lama keessaa gizee duraa kan hojjedhe galee biyya galee deebi. Mana dura hojjedhe isaa wanna kanaan agarre jechuudha. Zeegaan isaanii Omaaniyaa wanna kanaan agarre gan miilana waggaa 2 bira hojjedhe kana waggaa 2 hojjedhe galee kana zeegaa Iraaniiti maal godhu aduu Arafaa jechuudha. Arafaa yookiin immoo Ramadaan guyyaa hiikkatu isaanii haadha zayyarree warra maatii isaanii hundaa warra nabsa hin jiru deemanii hin gaafannaa baga siniingee hin jennaan hojjumaanan deemanis baga siniingee hin jennaan achoo deemnu immoo warra du'e zayyaru. Bishaan irratti qicanii bakka abbuyyaa irratti bishaan qinyaa irratti yookiin immoo kayaati irratti jedhan adda akka minaamin irratti jechuudha. Innaa gizee san laalee bakka baraa san keessatti awwaalamuun akka agartee akka natti agame dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko natti agame baraa biyya san. Gini biyya keenyatti reeffillee wanuma jireenya hin jiraatu wayii natti fakkaata maaliif irroo bakaa. Kan musliimatti illee haa ta'u kan kiristaanatti illee haa ta'u bakka biyyi keenya irroobaa biyyeen gaarii wanna bakka du'e garuu foon namaa erga du'e faayidaan qabu biyyuma ta'a miti foon biyya irra waan ala ta'eef. Innaa kana sodaa jiru jechuun maqaan jiru du'a biyya ormaa na sodaadha dhugaa dubbachuu hundumaaf iyyuu jechuudha. Bakka osoo biyya ofiitti wanna ta'an biyya ofii wajjin bareeddi jechuudha. Duuti biyya ofii wajjin bareeddi dhugaa. Innaa fira ofiitiin nama awwaalaa yoo du'an biyya ormaatitti reeffi namaatiin dhangalataa jechuudha. Si'achinnaa waaqayyo kan namaa oolchuu hunduma keessanuu akka baatanitti nagaa sinaa galchu siniin jira. Innaa inni biraan makiyyatoo deebii jechuudha. Inni kiyyaa isa kana operaasyoonii ta'uu qabdaa naan jedhani jechuudha. Operaasyoonii ta'uu qabda. Yoo operaasyoonii hin taane torbee tokkoon booda jireenyi kee sodaachisaa naan jedhan. Ani garuu jireenya kana jiraachisu waaqayyo tokkoomi lubbuu kiyyaa yoome isa waan ta'eef doktorri jedheefis sodaaddu garuu isaan namoota operaasyoonii ta'uu qabdaa naan jedhani. Dhibeenis maal akka ta'e isinitti dhibee mul'atu waan ta'eef isinitti nan agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Kaasuu nama kana hin beekne. Dhibeen akka dhibee qabu hin beekanis jechuudha. Akka dura nan dhukkubu garuu nan dhukkubu garuu isaan akkasuma jedhan maaliif dhibee biraattis jijjiirame simiidhaa isin tursiisuu naan jira ammoo isa ajjeessa torbee tokkoon booda tasfaan qabduun duuta naan jemme ta'a maaleedha.
harri maalli daayyuu yaadanuun harkaa wade roobidha. Roobee torbeerraa meeqa aga torbeerraa eegaa yoo du'ellee awwaala kaawwatu. Ani homaa haja kiyyaa miti dhugaa duuti haja kiyyaa jireenya biyya lafaa jibbisiisa kanarra duuti sikkoo yoo wanta gaarii hojjetan malee asitti wanni mataa yaanee bakka wanna cubboo hojjennee hoo deemne asittillee jireenyi keenya abiddumaa si oola. Asitti wanna gaarii hojjennee dafeetuma nisaa seenaa. Nisaa seenee tan cubboo kiyya waan hojjedde gaa waaqayyo ifama naa godhuun abbaa ifamaati. Qophaa'ee ta'a jechuudha. Inni akkanaa biyya alaa deemuu hin dandeessu. Kanaaf operaasyoonii yoo taate malee naan jedhani. Ani immoo yoo operaasyoonii durallee daa'ima operaasyoonii waan ta'eef operaasyooniin amma waggaan guunnee waggaan boodatti malee fakkadamu jiranii hin beeku garuu akkasa naan jedhan nam tokko uffata dhugaa akka. Innaa hundaafiyyuu waaqatu jedhame isatu beeka waan jedhu qabu kutaa lamaffaa walitti deemnaa kaasutti kan hin jenneen ani beesan hin jenneeni jechuudha. Kaasuwaan kan hin jenne bakka baay'ee tokko natti ajama dhugaa kaleessa soorrii barra fi miqa osoo mataan kennaa of bumbule natti dhaga'ame jechuudha maali. Garuu jechuun ani ibicha akka duraa qabu waan beekuuf garuu waan asirraa nan dhukkubu maaliif mucayyoo wayitii ollaa kiyya kan jechuudha yoo deessee erga deessee ji'a lama jechuudha. Garuu akkanumatti operaasyoonii aan osoo hin ta'in akkanumatti noormaalii deessee jechuudha xiyyaanii ciniinsuudhaan jechuudha. Amma deessee ji'a lama erga ji'a lama amma eegadde waan taane nutuudha dhugaa mana amantaa wajjin deemnee gallee kazaa guyyaa galtee buna minaamina danfisaddee jetti bakka yoo deesse waan ta'eef olluma kiyya jechuudha. Innaa akka bakka xiqqoo na okkubeetta akka na qorrachiisu minaamina na goyeettachi mana yaalaa deemte mana yaalaa kiniinii kan mootummaa jechuudha. Deemteennaan taayifoodii jedhanii qoricha kennanii fi galte galgala san sirriitti wuxi godhee bakka akka malee itti ukkube. Ukkubeennaan ammas mana yaalaa deemtee riivarii saafanii fi hospitaala guddichatti saafanii fi hospitaala guddicha seentu ammoo operaasyoonii taatu malee. Ammoo operaasyoonii taatu malee bakka garaa keessatti hixii yookiin immoo maalii jedhani injira garaa keessa maatanii irratti rakkoo maalii qabda jedhani ammoo taatu waan ta'in irra galgalan bultuun duuta. Akkasitti operaasyoonii taate. Innaa ani beeku dhugaa bakka kiyyaan beeku dhugaa dubbachuudhaa fi waa'ee bichaa kutaa lamaffaa sirriitti isin ibsaa mootan jira dhugaa akkanumaa isin taasifaman garuu namni ofaan hin haasa'e kolfee taphatu wanuma bakka jireenya gaarii jiraatu fakkaata garuu keessi kee dhugaan hirriba dhabee jira jechuudha maal fakkaate moo bakka na kana isin jira ibichi immoo maal akka ta'e isinitti hima hiriyoonni kee namni beektan isin jira gizee biyyaarraa jiru sani. Inna kanaaf hundumti keessanuu anna yaadadha. Musliimnis du'aayinaaf godhaa rabbi si haamaaruu su'achi sin geessinaan jira. Kiristaanillee salootii keessanii hundumtuu salootii keessanii na yaadadha. Isin jira sinan jaaladha. Ciao.